Nuuf galatooma hooggantoonni keenyaa fi xinxalaan keenyaas baga dhuftanii nagayaan dhuftanii nagayaan bakka teessanitti akka deebitan rabbii keenya kadhannaa rabbi nagayaan isin haa galchu. Gaafiin hin qabu sagalee gaafii sadiin qaba. Gaafii sadiin qaba. Gaafiin tokko hamtuu fi magaazaatu waa wal gaafatee jaan hamtuun nin bulchaa jennaan magaazni na bulchaa jee akkami bulchita jennaan hamtuun na qofaaf jechuun dhaadannoo qaba jennaan magaazni tokkosiif jechuun hin bulchaa jee jaan. Isin kuni bulchinsa kana hogguu isin aangeessine hamtuudha moo magaazaa jechuun fedhe. Tokko kana inni lamadaa amma Harargee jirtan biyya Afran Qalloo jirtan biyya Jaarraa Abbaa Gadaa jirtu. Rakkoon Harargeedhaa hanga turre keessaa isa matoota hedduu kana keessattis numa barannaa bakka tana buuneen garuu ijan taanu. Hirmaannaa siyaasaa kan Harargee kanaaf qabdan koree jiddu galeessaa keessa mumaahu jirra moo hin jirru. Amata 20 ol jirtanii har'uma dhuftanii obbo Profeesara keenya irraa jalqabii tamma duraatis tahee ta'arraatis Joohar Mahammadiitu itti dabalame. Joohar immoo kaafaa qofaa miti Joohariis akkasuma mijarana. Saniif jecha ajandaan Harargee kan hirmaannaa siyaasaatiif qabdan maaliidha? Gaafiin sadaffaa biyya tana keessa miliyoona 60 oltu muslimni jira. Akka durirraa jalqabee taarikaan namayyuu ni beekaa isin nurra beeytu. Biyya kana keessatti lammii akka lammaffaatti uummanni muslimaa jiraata. Amantii isaa yeroo yeroon haareyoomsaa akka inni jiyootti jiraata. Dhiheenya kanafaa balaa garagaraatu biyyoota garagaraatti bu'u jira. Masjidaan nurraa gubachaa jira. Qabeenya uummata muslimaa badaa jira. Paartiin takka as baatee gaafa sagalee keenya barbaaddu malee paartiin takka as baatee sagalee uummata muslimaan barbaanne. Arra dhuftanii sagalee nurra barbaaduun dhimma amantii keenyaatiif ajandaan isin qabdan maali? Dhimma amantiidhaan kaaftan. After sheekodaa finneeti talammaa lammeeyfanna. Dhaggeeffadha. Biyya tana keessatti waan hin jeyaatattu biyya Ameerikaa yeroon ture. Hanga Oromoo dabartu amantii takkaafuun dabartu. Islaamummaafis kiristaanummaafis mirgi amantii hin jiru. Dhagaya. Ummanni dachii isaa hin bilisoomsin. Ummanni mootummaa isaa hin filatin. Yoo dachii isaan bilisoomsin masgiida bakka itti ijaarratu hin qabu, bataskaana bakka itti ijaarratu hin qabu. Yoo mootummaa fi dhaabatin masgiidaa fi charchii isaa keessatti bilisummaa hin qabu dhiiroo. Oromoodhaa gaafa dabarte sablammii biraatiifis amantiifis ni dabaratti. Ameerikaatti musliimoota Guraagee ta'an, Amaaraa ta'an gosa adda addaa walitti qabeetiin akka isinii dabartu yoo barbaaddan gaafa mallasaan sharriin deemu san qabsoo Oromoo bira dhaabadhaan jeen. Oromoodhaa dabarraan iddi barana akka bareedde gartaniimi. Oo dhagaya ani isin kijibu. Akka Oromootti yoo cimtan dachiin teessanis gurguramurraa hafti. Hantuunninis isinatu ni dhaaba. Masgiinni keessanis miidhamuu ni dhiisa. Charchiin teessanis tuffatamuu ni dhiifti jechuudha. Ammoo inni deemu jiru maali jarana? Fuudhaniiti yeroo dheeraa osoo bataskaanni gubate jechaa turan. As baadiyyaa kanatti miidhaa geessanii ololatti roobuu kaan ummanni keenya garuu dammaqeet warra miidhaa san geessisanis tarkaanfii irra fudhate
bataskaanas deebisee jaare. Oromiyaa keessa ta'uu dinnaan naannoo Amaaraatti masgiida gubanii akka Oromiyaa keessatti charchiirra rakkoon gahu yaadan. Kana waan beekaniif hogganoota ciccimaa qabdan nu qofaa miti beeka. Amaddiin Jabalfaa, Kaamil Shamsuufaa, Awwar Qarfaan dhiira isinitti hima. Warra sharrii fi siiriin biyya tanaa galtee fi jarri sun. Tini galee warra dubbiin addunyaa fi akiraatti illee galtee fi isaan qofa miti. Isaan duuba namaa jira jechuudha. Hayyoota akka Shee Adam, hayyoota akka Qees Balaay, akka Shee Amiin Ibroodhaa, hayyoota akiraa qofa osoo hin ta'in addunyaa kanaa sirri beeku. Hujii qooddannee deemuu jirra amma. Akkasiimi lafa jala garuu waluma jirru. Waan takka hin shakkinaa dhagayaa. Amantii hunda kabaja. Warri musliimaa bataskaana eega. Warri kiristaanaa masgiida eega. Wanni isaan bataskaanaas gubanii masgiidaas gubanii maali beektu? Waan biraatiif filannoo tana jeequmsa ittiin uumanii zulmii isaanii itti fufsiisuuf. Waan biraatiif miti. Keessattuu aftu sanirra dabara talammaatti jaa.